muuxannoo nurraa fudhadhaa. Amma qabsoon teenyata jalqabaa maal isinitti fakkaate? Dhiirota keenya irratti dhiira Oromoo jaartii Habashaa tan of jalaan deddeemu kan maal goona qab takkaa itti heerumnaa tafuudhes ni hiiksisaa jirramma nuti. Kanaafuu hooggantoota keenya waan kanaan hin hamatamtanii egaa warri soddaas ni jiru. Warri soddaa akkuma jirutti ta'ee qabsoon qarree Oromoo kana booda dhiirota keenya irratti ta'a jechuudha. Dura gaafa sabboonaadha jedha dhiirri keenya gabbahee gaafa manatti ol deebi'u tamana jirtu nafxanya akkamitti dubbata? Dubbachuu hin danda'u. Kanarra qabsoofnee Oromoomsuu danda'u qabaannaa shamarran teenya babbareedduu ni jirti. Kafuutee nafxanya of jalaa qabdu. Egaa gaggeessi har'umarraa asumaan immoo gara miidiyaa keenyaatiin warri nu daawwachaa jirtanis anas kaadhimachuu dandeessu. Warri nafxanyaaf jalaa qabdan qofti ijoolleen qarreen babbareedduu ni jirti. Nutu isinii qopheessaa kana booda qabsoon teenya dhiira Oromoo ta nafxanyaa jala jirtu irratti taate dubbiin tanumaa.